Waboon aanaa qarcaa keessatti tarkaanfii fudhateen ergamtuu waraana PP haleele. Zoonii giddugaleessa Oromiyaa keessatti haalli leenjii waboo fi sochiilee waraanaa wal qabatan yeroo ammaa xiyyeeffannoo guddaan hojiitti jiraachuun ibsame. Godina Matakkal aanaa Bulaan keessatti miseensi waraana faashistii PP tokko wabotti harka kennate. Raayyaan waraana nafxanyaa haarawa PP fi humnoota wayyaanee Tigraay gidduutti walitti bu'iinsi jiraachuu maddeen himan. Amajii 30,2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii fangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon aanaa qarcaa keessatti tarkaanfii fudhateen ergamtuu waraana PP haleele. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Irree fi gaachan uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u amajjii 28,2026 aanaa qarcaa ganda gaalessaa Hincinnii keessatti tarkaanfii eegdota bilisiginnaa irratti fudhateen loltoota 5 irraa battalatti ajjeesuun 3 immoo madoon adabee jiraachuu ajajaan waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Tarkaanfii kanaanis meeshaa AK miilama irraa hiikuun poolisii farra riphee lolaa jedhamu tokkos jira harkaan qabee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Matakkal aanaa Bulaan keessatti miseensi waraana faashistii PP tokko wabotti harka kennate. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal mooraa waraana biltiginnaa aanaa Bulaan keessatti argamu irraa amajjii 26 bara 2026 miseensi raayyaa ittisa Impaayireetti sabaan Oromoo ta'e tokko qawwee AKM tokko rasaasa 160 fi boombii harkaa 2 qabachuun woboo onicha keessa socho'utti harka kennatee jiraachuu hooggansi woboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himee jira. Loltuun biltiginnaa duraanii kunis mooraan PP dabaa fi cubbuun guutamuu ibsuun ilmaan Oromoo sanyummaan qoodamanii gochaan gara jabbummaan guutame irratti godhamuun cinatti saba isaanii akka ajjeesaniif ajajni jal'inaas itti kennama jechuun hima. Miseensi waraana biltiginnaa kun simannaa ho'aa waboon isaaf taasisetti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo mooraa diinaatti hafaniinis meeshaa fi hidhannoo keessan qabadhaatii yeroon gara qabsoo saba keessanitti makamaa jechuun dhaameefii jira. Zoonii giddugaleessa Oromiyaa keessatti haalli leenjii waboo fi sochiilee waraanaa wal qabatan yeroo ammaa xiyyeeffannoo guddaan hojiitti jiraachuun ibsame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Odeeffannoo zoonicharraa argameen hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo waboo jabeessuuf eebba leenjitoota ammajjii 4 fi ammajjii 11 bara 2026 leenjii marsaa ayyaana waboo jedhamuun eebbisiisee turuun isaa beekamaadha. Akka ibsa odeeffannoo kanatti leenjiiwwan kunneen zoonii giddugaleessa Oromiyaa keessatti geggeeffamaniiru. Kaayyoon leenjii kanaa walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu fi roorroo diinaa Oromoof Oromiyaa ittisa cimsuuf kan xiyyeeffate ta'uu isaa ajajoonni waboo bakkichaa eeraniiru. Zooniin giddugaleessa Oromiyaa yeroo dheeraaf sochii waraanaa fi rakkoolee adda addaa keessa darbaa jiraachuu gabaasni miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Haalli diinaa giddugaleessa Oromiyaa jireenya uummataa irratti dhiibbaa uumaa turus waboo fi hawaasni waliin qolataa jiraachuu maddeen keenya achitti argaman miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif ibsaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti sochii waboo jabaatee itti fufuun isaas gabaafameera. Dhimmi sochii waboo Oromiyaa keessatti mul'atu mootummaa PP'tti rifaatuu uumeera. Qaamoleen siyaasaa akkasumas dhaabbileen mirga dhala namaa biratti marii fi falmii bal'aa uumaa jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa rakkoolee nageenyaa keessatti miidhaan lammiilee irra ga'uu akka qorannoon adda addaa irratti geggeeffamu waamicha dhiyeessaa jiru. Rakkoon Oromiyaa keessatti mul'atu karaa marii siyaasaa waliigaltee nagaa fi furmaata waaraa argamsiisu akka furamuuf humna jabaa yoo qabaate qofa. Hawaasni Oromoo idil addunyaa fi michoonni akka haala nageenyaa fi mirga namoomaa naannoo sanatti xiyyeeffannoo kennan gaafachuus ni mul'ata. Haalli yeroo ammaa jiru cichoomina waboo ayyinaa fi jabina sadarkaa olaanaa irra jiraachuun isaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabeera. Raayyaan waraana nafxanyaa haarawa PP fi humnoota wayyaanee Tigraay gidduu walitti bu'iinsi jiraachuu maddeen himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba.
mootummaan nafxanyaa haarawa PP fi humnoota wayyaanee jidduutti walitti bu'iinsi uumamuu maddi oduu Faransaay AFP fi Reuters maddeen tikaa fi dippiloomaasii eeruun qabaataniiru. Kaaba Itoophiyaa bakka naannoleen Amaaraa fi Tigraay itti wal daangeessanitti jalqaba torban kanarraa kaasee walitti bu'iinsi deemaa jiraachuu oduun argisiisan dhaga'amaa turanis ragaa qabatamaa argachuun rakkisaa ta'ee tureera. Walitti bu'iinsi kun kan ka'e bakka Tsallam jedhamu naannoleen Amaaraa fi Tigraay irratti wal falmaa jiranii fi naannawa to'annoo naannoo Amaaraa jala jiranitti ta'uu kan eere maddi oduu kun. Maddi tikaa tokko haalli isaa hammaataa deemaa jira jechuun akka itti himan ibseera. Dabalataan maddi dippiloomaasii maqaan isaanii akka dhaamu hin feene AFP'tti akka dubbatanitti humnoonni wayyaanee raayyaa goleessituu nafxanyaa haarawa PP fi milishoota naannoo Amaaraa waliin wal lolaa jiru. Maddi kun itti dabaluun guyyoota darban keessa walitti bu'iinsawwan akka turan kan mirkanaa'e jedhe. Haa ta'u malee har'a jimaataa waa'ee haala jiru wanti beennu hin jiru jedhan. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nu tura. Horaa bulaa deebana.